akka shaggariitti manneen barnootaa 1265 qabnu keessaa manneen barnootaa 896 kan ta'an 170 manneen barnootaa dhuunfaadha. Manneen barnoota dhuunfaa kana yeroo shaggar hundaa'u rakkoowwan isaan qaban adda baasnee qorannoodhaan deeggarree rakkoowwan sanarratti mariin bal'aan geggeeffamee yeroo ammaatti jijjiiramoonni mul'achuu jalqabaniiru. Bu'aawwan abdachiisaa ta'anis galmaa'aa jiru. Achi keessatti gaheen isaan qaban guddaadha jechuudha. Rakkoowwan isaan qaban waan muraasa asiin dura qorannee of harkaa qabnu kaasuudhaaf ka jalqabaa walitti dhufeenyi waajjiraalee barnootaa wajjin manneen barnoota dhuunfaa qaban hanqina guddaa kan qabu akka ta'e keessattuu hayyama haaromfachuu wajjin wal qabatee hayyama malee hojjechuun akka ture. Waajjirri barnootaas deeggarsaa fi hordoffiin taasisaa ture hanqina kan qabu akka ta'e ilaalaa turre jechuudha. Keessa darbanii gibira kan hin kaffalle akka turan. Ragaan isaanii, ragaan barnoota isaanii, ragaan waajjira barnootaaf kan hin dabarre akka ture jechuudha. Darbamee sirna barnootaa kabajanii sirna barnoota mootummaa naannootis mootummaa federaalaatiinis barsiisuu irratti hanqina kan qaban akka ta'e. Gosa barnootaa mataa isaanii ofii filatanii kan barsiisan. Kaan immoo keessaa kan dhiisan akka ture ilaalamaa ture. Inni biraa rakkoon isaan qaban ofii isaaniitii kan murteessan kan maatii wajjin marii hin geggeessin ofii isaaniitii murteessanii uummatatti kan fidanii laafaa kan ta'e kan dhalootaaf hojjetu tun ta'in kan biizinasiif hojjetu iddoo itti fakkaatu jechuudha. Gurgurtaa godhee kan yaadu tureera jechuudha. Rakkoowwan kan erga adda baasne booda hundeeffamuu shaggarii wal qabsiifnee jalqabaa qorannoo kana argannoo kana isaanii wajjin marii geggeessinee rakkoowwan kun akka jiran shaggar mul'ata akka qabu ergama akka qabu mul'ataaf ergama sana milkeessuuf immoo rakkoowwan sun hudhaa ta'uu akka danda'an seektara barnootaa keessatti konferensii keenya irratti waliigaltee irra geenye jechuudha. Waggaa tokko erga isarratti hubachiifnee walitti himnee walitti agarsiifnee booda jijjiirama akka fiduu danda'an hojii bal'aatu hojjetamee madaalliin inspeekshinii akka geggeeffamuu danda'u. Madaalliin inspeekshinii yoo jennu galteedhaan maal akka fakkaatan, adeemsaan maal akka fakkaatan, bu'aadhaan maal akka fakkaatan istaandardii guutuu isaanii adda baasuudhaan caasaa barnootaa qindeessuudhaan manneen barnootaa supervisionii geggeessuun tureera. Supervisionii geggeessuu qofatu hin ta'in argannoo supervisionii arganne immoo irratti mari'achuudhaan dubdeebii sana akka fudhatanii sirreessuu danda'an taasifamaa tureera. Isa qofatu hin ta'in hojii tajaajila lammummaa keessatti akka hirmaachuu danda'an. Isaanis gahee isaanii akka bahuu danda'an hojii bal'aan hojjetameera. Isinillee kan beektanii manneen barnoota dhuunfaan kan ijaaranii abbootiin qabeenyaa dhufanii mootummaaf humna ta'anii jiru jechuudha. Mootummaaf humna ta'aniiru yoo jennu manneen barnoota bu'uura boruu kan ijaaran hin jiru jechuudha. Burraayyuu irratti, Galaan Guddaa irratti, Furii irratti, Kuraa Jiddaa irratti, Laga Xaafoo irratti manneen barnoota dhuunfaa kuni mana barumsa bu'uura boruu akkaataatti rakkoowwan kaffaltii wajjin wal qabatu qajeelfama bu'uura godhatanii akka hojjetan. Ni booda waan maatii barataa wajjin walii galan sana kaffaltii akka ta'uu danda'u jechuudha. Humni maatii sadarkaa adda addaatti ibsama. Humna galii giddu galeessaa kan qabu jira, galii gadaanaa kan qabu jira, galii fooyya'aa ammoo warri qabanis hin jiru. Sadarkaa magaalaas kutaa magaalaas jiru gadi bu'ee rakkoowwan sana ilaalee akka sirreessuu danda'u akkaataan itti taasifamee jira. Kana bu'uura godhannee bu'aa qabeessota irratti jijjiirama fiduudha. Manneen barnootaa isaanii 99% ol kan ta'u kutaa 6 kutaa 8 irrattis 100% dabarsuu danda'eera. 99% ol kan ta'u jechuudha. Kuni qulqullina barnoota mirkaneessuu keessatti gahee guddaa akka qaban ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanarra darbee immoo kan warra rakkoo hammaataa qaban waggoottan darban kana dabalatee
mana barumsaa 60 ol ta'u tarkaanfiin irratti fudhatameera jechuudha. Kan rakkoo hammaataa qaban, kan istaandardii gadi ta'an, kan bu'a qabeessa ta'uu hin dandeenye, kan bu'a qabeessa ta'uu hin dandeenye jennu adeemsi baruu barsiisuu isaanii rakkoo hammaataa kan qabu irratti kutaa magaalaas sadarkaa magaalaatti cufuu fudhatamaa ture. Of eeggannoo manneen barnootaa 100 ol ta'an irratti of eeggannoon fudhatamaa tureera. Kanaaf waajjirri barnootaa xiyyeeffannoo olaanaa kennee akkuma manneen barnoota mootummaa manneen barnoota dhuunfaa irrattis deeggarsa hordoffii cimaa gaggeessaa kan jiru ta'uusaa kaasuu barbaanna.